yeroo arboonni wal lolan marga hin gammachiisu ni dhiigam yeroo kana margi baha giddu galeessatiin lafti kirkiraa jirtim samiin immoo caccabaa jiram galaannillee tasgabbaadham sababni isaas ogeeyyiin bishaanii yooma womboleettiin akka ka'u ni beekum Iraan dubbattee jirtim ajajaan koorporeeshinii eegdota warraaqsaa Iraan billaa ishee qarattee qophooftee dhaabbattee jirti jedhum tarkaanfiin dogoggoraa tokko abidda gara abiddaatti akka jijjiiru Israa'elii fi Ameerikaa akeekkachiisum beekaaf jechi tokko gahaadha jedhamam yeroo kana garuu ergaan suni warra gurri isaanii hin nageenyefillee ergameeram Waashingitanii fi Teel Aviv gara laafina malee moggaafamaniirum Doonaald Tiraamp fi ministeerri muummee Beniyaamin Netanyahuun ija Iraan duratti hooggantoota miti harka aarii duuba jiruudhaan akkasumas mammaaksi akka jedhum namni abidda qabsiisu mana qorraa keessa hin rafum gammoojjii sana gama biraatiin sodaan callisee boorsaa guutem Ufata xiyyaaraa Ludeeda Kwaatar giddugala waraanaa Ameerikaa guddichatti sochiin jalqabeeram hooggantoonni White House duubatti deebi'uuf mitim baqachuufis miti sirreeffama qofa jedhum garuu namni tokko yeroo girdoo cimsu beelli duruu kutaasaa keessa jira jedhamam loltoonni Ameerikaa ajaja guyyaa kaleessaa roobii kenname hordofuun bahuu jalqabaniirum akeekkachiisni kenname hin jirum callisuun itti aanee dhufem Iraan ergaa olloota isheef ergiteen gammoojjii Arabaa keessatti qorraa fi cabbiin bu'em dhagaan tokko yoo darbatame manni guutuun ni raafamam buufanni Ameerikaa bakka dhaabbatan hundatti du'arraa hin hafan jedhameeram Biriteen rukuttaa dura mammaaksa kana hubattem Landan loltoota ishee buufata waraanaa Kwaatar keessaa duubatti harkiftem asoofnis ibsisin jiru muddama qofam sababni isaas imaltoonni qaroo yoo taanim osoo riqichi hin jigin waan deemaniifim keessoo Iraan keessatti daandiin aariidhaan gubatam deebiin kennames akka sibiilaa cimaa ta'eeram mormitoonni kumaatamaan lakkaaman du'aniirum akkasumas akkuma jaarsoliin jedhanim bulchitoonni gurra isaanii yommuu cufan daandiiwwan sagalee isaanii argatum Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp gidduu seenuuf doorsisaniirum Israa'el murtoon tokko duraanuu barreeffamuu mala jettee amantim akka isheetti guyyaa qofatu hafem akeekkachiisa hunda caalummoo kinootim waraanni waraqaa irratti karoorfame ammallee dhiiga dhugaatiin dhiigam kuni lola salphaa mitim kuni waraana qulqulluu mitim kuni obomboleettii dalgaa hirmaattonni hundi alaabaa itti baatanidham abidda ibsaan hundi seenaa itti barreeffatum lafti ni raafamam waan dhufu waan beekufim samiin callisee jiram kana dura waan argeefim galaannis ni eegam sababni isaas waraanni yeroo hunda bishaan yookiin abiddaa waan dhufuufim dubbii waraanaa mi'aawaa yommuu dhagaamu awwaalli duruu duuban qotamaa jiram